إسرائيل هليلا قلينسا غازا في لبنان كيست راوت لملين فلسطين ددمي توربا جيفماني جرو منستر الإمال أمريكا أنتوني بلينكن أمو غازا كيستي وكاسني أكد أبتو في إبا أمور أفجتشا غربا قدو غليسات إمالاني جرو بينيا شيرمو غباسيچا كتانو تكندي سيرا إسرائيل للاك لينسا غازا تراوتن لميلين فلسطين كودا توربا أجيفمانيرو منستر فايا غازا كان أماسين وكنمو مبيفتشن رويترز أكا غباسيت ليلان كن غويا كاليسا يوتو غدو كاليسا غازا مقالا زوايدا جداموتي كيكيفامي غازت أن إسرائيل أفرتز جدامو أموالي لا إسرائيل كانان فلسطيموني كودا ساقل غازا كيسا تدو أوساني إميرا كما بران موهاماس روكيت تقرا إسرائيل تلوكاسو هردوفين نموني قد إساني أكاباني في إسرائيل أججا دبرسيتي جرتي أكاس مسولالتون lama jala ajjeefamuu Israa'el beeksiftee jirti. West Bank tammoo Israa'el hidhattoota Hamas loltoota Israa'el irratti haleellaa geggeeffame qindeessan jettee ajjeesuu beeksisteetti. Dabalataan Israa'el haleellaa kibba Libaanositti raawwatte namoonni 10 ajjeefamuu kan ibsan aangawoonni Libaanos iddoon baqattoonni Siriyaa qubatan xiyyeeffannoo haleellaa kana tures jedhan. Haleellaa Israa'el kanaan haati ijoollee ishee lama waliin ajjeefamteetti. Magaalaa Naabaatee jedhamu keessatti gamoon baqattoonni Siriyaa keessa qubatan haleelamuunis ibsameera. Israa'el gama gamoon haleelame bakka kuusaa meeshaa waraanaa Hizbollaati jetteetti. Taatee kana hordofee deeggarsa Iraaniin kan socho'u Hizbollaan rokkeettiiwwan hedduu marsaa lamaan gara Israa'elitti dhukaaseera. Haleellaa rokkeettii Hizbollaa marsaa duraan miidhaan qaqqabe kan hin jirre yoo ta'u haleellaa marsaa lammataan garuu loltoonni isaa lama miidhamuu humni ittisa Israa'el ibseera. Dhiyeenya kana dhabdeen Israa'elii fi Hizbollaa akkaan hammaatas dhufeera. Keessattuu erga humnoonni Israa'el kibba magaalaa Beerut keessatti ajajaa olaanaa Hizbollaa Fuwaad Shukrii ajjeeste as gareen kun haaloo ba'uuf qophii irratti argama. Hoogganaan Hizbollaa Libaanos keessa sochoosan Nasrallah haaloo ba'uun waan akkaan shakkii qabu mitis jedhaa jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinken Gaazaa keessatti dhukaasni akka dhaabbatuuf dhiibbaamuuf gara bahaa giddu galeessaatti imalaniiru. Erga waraanni Gaazaa onkoloolessa darbe eegalee ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinken kan ammaa kana dabalattee yeroo salgaffaaf gara bahaa giddu galeessaatti imalaniiru. Erga mariin dhukaasa dhaabuu torbee darbee dhuwaatti eegalee Ameerikaan waliigalteerraa akka gaamu abdii qabaachuu ibsaa jirti. Wixinee haaraa kan garee lamaan walitti fiduu danda'u baasuun dhukaasa dhaaburraa akka gaamuuf haala mijeessuu kan ibsitu Ameerikaan kana hordofeetti kan isheen qondaala ishee kana gara bahaa giddu galeessaatti ergite. Hamas garuu fooyya'insa Ameerikaan himtuu kana akka waan abjootaa jiraniitti akka ilaalu ibseera. Garaagarummaa guddaan kan uumame Israa'el loltoota ishee hunda Gaazaa keessaa baasuu yaada jedhu irratti Hamas yaada kana irratti cichee dhaabbateera. Bilinken kora hooggantoonni Israa'el wiixata har'aa taa'uuf jedhan irratti argamuun akka gara waliigalteetti dhufan dhiibbaa ni uumu jedhames eegama. Ameerikaan ammallee marsaa kanaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu ni milkaa'a jettee abdataa kan jirtu ta'uunis ibsameera. Torbee dhufu sa'aatii kana Gaazaa keessatti dhukaasni hin jiraatu kan jedhus abdii Ameerikaa isa ijoodha. Garuu abdii fi fedhiin Ameerikaa agarsiistu kun haala wal fakkaataadhaan hooggantoota Israa'elii fi Hamas biratti mul'ataa kan hin jirre ta'uunis gabaafamaa jira. Lameen walimachuu malee gara waliigalteetti waan isaan fidurratti xiyyeeffataa hin jiran kan jedhanis qeeqa hedduun ka'aa jira. Waliigalteen kun gufachuu isaafis quba walitti qabaa akka jiran gabaafameera.